Maaltaati obboleessaa? Maaltaati? Beeleeni. Beelofte? Maal ta'e lukti kee? Qottoon na ta'e mana namaa dhaatuun hojjedhu. Isheen immoo baaftee naariiti. Maal hojjetta teerichi? Qoraan hin fadhata. Isheef moo? Ayii. Homaa miti darba. Abdiin kutiin. Egaa maalan godha waaqayyo si wajjin haa ta'u. Abdiin kutiin. Tokkichadha obboleessa homaan qabu waan ta'eef mana keenyaan duukaa ma jiraatti akka obboleessu kun. Biddeen na argadda. Inni hojjetta gootu. Biddeen na argadda. Jabaa qaba jabaa. Beelee garaa koran. Hojii harka keessa fuudha. Asali kaa harmeen akkatti si agarraan maal danda'ee hojjetaa fiddee dhuftee as mana hakiimiitiin jechuu danda'u waan ta'eef as gabbaayee deemee harmeen immoo tarii guyyaa sadii guutuu nyaanne. Guyyaa sadii. Nyaata ammaa kaaste daqiiqaa sadiif na obsiti. Harmi. Maal kun nama siin argee obboleessan argadde. Obboleessan argadde. Maqaa Yesuus. Dubbisaa mana qorichaati dha hospitaala seetanis moo maal ta'a? Injoon jabbiidhanis. hojii hojjetaa barme hin beelee Hojii maal hojjeta kun mana qorichaadhaa ciibsuu fiddee mana siree qabna moos mana qorichaatti geessi qaqee akkamsiisi. maali harmeen Maal danda'ee hojii hojjetattee fiddee mati kana. Biddeena nyaatee hojii hojjechuu danda'a. Biddeeni tola hojii biddeen. Cimaa inni taala ture inni taala ammayyuu hin beelee malee. Haashee fuudhin irraa deeman. Maalaa sobti kun. Hojii hojjetaa marma. Maal hojii maal hojjeta ofii kufee kun dhoo kufaa hamtu hojjeta mana qorichaatti geessi marmarsiisi dura. Maal hojii na uumte malee. Rakkataa itti kana yeroo hundaa maan rakkataan kana ofiisaati kun of hin danda'u jara bishaan waraabaa. Si abbaa sadii danda'e baata. Biddeen jirtoota jala jiru deemina harkinarraa. Meeqa akka jar bishaan dhaqee fidee bishaan jarqaan itti fidaa bishaan dhaqee waraabee dhufee nyaatu qoraan falatee bishaan fidee. Maal harmee biiriin buuree kun amma akkatti beelee. Garaa maayinan dhaqee waraaba. Maalicha kan xiyyaa. Sila bishaan dhaqee waraabii kottu nyaatila. Maaloo afaan wata kuushi harmee. Afaan ni kee bahu ba'ee afaan sana dhaqee bishaan fidee dhufu. Kottu ofii gadi nyaatu walii ukaa deemee barbaada dhaqee bishaan fidee dhufee qoraan falatee nyaatu. Maali wangeelli yunan deeggaru isa kanana harki hojjete nyaatadha wangeelli harkiin hojjete hin nyaatin jedha. Hiyyeessa gargaarisa jedha. Wangeelli kaa hiyyeessi hojjete nyaata malee tun hojjete nyaata hiyyeessa yoo ta'e. Akkaataa fudhannaa keetu addadha. Waldaa'i yoon akka keessan oolee buluu baadhee dhugaatii gaafnan naqanan dhagaa. Harka hojjete hin nyaatinidha. Maali gubbaan kun maal Amma dandeesse budduu sitti godhu. Buutee xixiqqoo hir'annaan fuutee deemta wajjiniin. Ani godheen fuudhee fida gala. Akka keetti tun uumameera ta'e maal ta'a gaafas? Akka keetti kunuun ciista zanaatti. Ani garuu beelee mana namaa dhufee ani achisti dhufee nan ayyaadha walumaa ayyaadha walumaa waaqayyo waan uumte gaafas. Amma gaannaa darbaadha taani kanumti na dhibu. Namaafoon darbadama. Kanaaf hin darbaadha. Waaqayyo bara namaaf dabarsa. Gade.
Amanaaf yoo uummanaa darbataat akkuma namaa uumame uumaa lammani haala waaqayyoo haala yeroo naa darbe. Maal godheen boolla kana keessaa baasa kaa? Nama rumaan kunan guyyaa sadii ga'eerratti. Guyyaa sadii ga'eera argannaa deemana. Maal godheen kana? Mana kita kan kecil turu fena rafu ya. Alta और fena rafu. Sinis chabalnis ngutu dafte. Uumamnis namnis natti jabaate natto hanko gumma. Garaan jirreen maal godheen baadhaa natti lafa. Guyyaa sadii guutuu namni nyaate attamitti jiraata. Wayyoo maaliin nagadhe haala waan natti. Maaliin nagatti nagatti bishaan dheeroote bishaan dheeroote bishaan deemaan dhangalaane akkas ta'e rakkachuu qaba. Waaqayyoo baranaa dabarsa adina hinaafu namni isaa. Sifatu bah, stop bicara boleh soman kawan teh. Mereka yang buka menjadi tak boleh situ. Bikin punya, nah kita. Ini jatah tu. Mana guyar sedih tu? Guyar sedih tu. Ambil mana tu per? Mana ramai ramai kuni? Mana olian? Hei, begitu tu nak video kerana kat. Oh, bisa nak mati itu nak ya nak apa beli? Mali nama mali nak. Don't be other than that. Ini ane ru, mana baca?
Maali maal taate? Maali? Odis nangalchan kai nangalchan. Yes, kana maal dandee baaslanda. Ani tola kalbee kee morfee sin gargaaru ani. Maalessa maal namni maa itti namaa beeku sabaatu beeku nana seena Maali. nana seena Kottu maarre. Fuutettoo. Cammaa kee kaasi kamaan. Cammaa nu galtamoo? maal hin galamu Maal kuleessa maal waan akkamii fide mucaan kun immoo ammaa. Maal hin beeku. Maal cammaa nu galtaan himan. asin taayare Saa fide mucaan kun kan. asin taaya Yesus waan akkamii fide waan akka dadhabaa. addinan taayare Kanatu bishaan waraabatteetu kana fiddeeti. Bishaan maali waraaba kun ofii dadhabee ofii kufee kunoo. Nyaata dhabee marma. Nyaata maali nyaata tun hojjete nyaata moo maali nyaati? Hiyyeessa gargaaraa kan jedhu hin jiru maanna. Wangeelli nan deeggaru waan akkasiin hojjete nyaatadha wangeelli. Kottu maaloo arme har'aansu maaloo. Waan itti hannaasayin. Maanni qaldiin akkasii. Maal ta'e mucaan kun immoo waan akkanii fideerraa? eessan Taa'ii kunoo. Taa'ii kunoos. addinan Asuma taa'ii kunoo. asmoo as ta'u Taa'ii. soyya Moos. Taa'ii asuma taa'ii. Baddoo mataa uyyuun beeku moo waan akkamii fidee mucaan kun irranatti? Waan arme hin beeku. Maal Maal caammaa hin caammaa beeku? bakki hin keewwanne? Caammaa bakki maaf hin keewwanne? caammaa naman naa biti onni na jedhaa fudhatame Namni hin fudhatu hin jiru rakkoon qabu. Maqaa Yesuus. nan kaayaare Nan si kaayee. Ta caammaa malee iddoo keewwatu hin beeknetu fiddee dhuftee irra immoo rakkataa dhattee. Maaloo biddeena fiddeetti. Maanni biddeenni? Biddeena fiddeena. Beeleera baay'ee mucaan. Utoo jiru jedhini biddeenni nyaatan hin jiru. Kunoodha hanqee kunooti ati nyaadhu. Hanqee sii qopheesseera. Rakkataa gargaarii nyaachisee. Wangeelli maal beektaa ilma koo harka hojjetee nyaatudha. Wangeelli yuun hin deeggaru isa kana. Hojjetee ka'ee nyaata bishaan waraabee qoraan fallatee ka'ee nyaata biddeen. Maanni biddeena kee tola nyaatan eessa jira? Haa ta'u. Shaana kan nyaadhaa. Waldarbii hojii jedhu kaa nan nyaadha jedhuu fi maal inni suni Biri yaaduu adda fi harmeen xuriiti. Booda laalta. inni sun maa Booda laalta dhiisi. Harmeen xuriiti adda fi nyaadha. Harmee ko ani tokkicha malee hin qabdu si malee hin qabu obboleessa kan biraan qabu obboleettii kan biraan qabu utuu ati duutee anis carraama kanatu na eeggata. Maaliif akka isheen natti akkantu garuu hin beeku. Maaliif akka isheen gifii natti barbaaddu hin beeku. Kaatanii deemtanii maqaa gooftaan maal ilaalaa taate? Waan akkamii fidee mucaan kun irrammoo maanni? Argeen beeku harmee. Akkuma argitu kana meerree nama magaalaa. Kaasa laaluu dhiisaati. Kaa qaqaa qoraan falaxaa bishaan fidi dhaqiiti. Maal harmee ta'u biddeena sillaannee fi tun nyaatu Maanni maal hojjetaa harmee? maal nyaataa otuma hojjete nyaataa? Kun amma of falata moo muka falata maal danda'ama? Atoo ilma koodha inni bakkeedhaa fidde lafa ni fidde maqaa yesu lafa ni fidde maal tan beekan kana.
Alarmee garuu akkasii cakkanuun qabdu. Anaaf maal yaaddee borii koof maal yaaddee? Gooftaa Amma Yesuus. makana irra jiraattee na guddiftu beektaa akkas akkan taate. Maal taane kaatu? Mucaan kun eeyyamatti bahee jedhee. Maaliif haala akkasiin haalattee waaqayyo? Maaf na gubbee haala akkasiin haalatteeti? Tukunaaf. Amma to'atii koo jirti ta'e akkasuma na gootita. Moo kan nama maaliif kan na gootiisa?